keenya barbaadanitti nutti duulaa turan. Warra keenya barbaadanii nutti duulaa turan bakka isaaniitti galchitanii jirtanii baga injifattan. Kaan Rabbi isinirraa fuudheera, kaan mana hidhaa galeera. Kan nu buqqisaa ture, kan nu qaanessaa ture, kan faallaa nutti deemee waraana nutti bobbaasaa ture, kaan qaallitti jira, kaan immoo Rabbi fudhate sinuu beektu. Injifannoodhaan aarsaadhaan as ga'e. Mootummaan naannoo Oromiyaa injifannoo kana lafa qabsiisuudhaaf kallattii maraan jiruuf jireenya uummata keenyaa jijjiiruudhaaf karoorsee xiyyeeffatee hojjechaa jira. Karoora isaa keessatti dhimmi murteessaan carraawwan Oromiyaa keessa jiran tokko tokkoon baruudha, hubachuudha. Carraawwan sana immoo karoora qopheessee hojiitti hiikuudha. Akka Harargeetti carraa guddaan jiru tokko Jimaadha, kuduraaf muduraadha. Jimaan hoggansi mootummaas hundumtuu galgala hin qamaa, guyyaa guyyaa immoo hin abaara. Sun hin taatu jechaadha. Namni akka qabamu hin jajjabeessinuu hin qabaminaa. Garuu immoo oomishti qonnaan bulaa keenyaa immoo gurguramutu irra jiraata, galii fiduutu irra jiraata, qonnaan bulaan keenya irraa fayyadamutu irra jiraata. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa qoratee sirna daldalaa Jimaa keessatti qonnaan bulaan parsantii 15 jedhame malee parsantii 8 fayyadamu. Irra caala kan fayyadamu daldalaa gidduu jirudha. Daldalaan immoo irra caalli eenyu akka ture hin beektu sinumtuu. Kanaaf kana hiikuudhaaf aksiyoonota hundeessuu, kana hiikuudhaaf seerota kan afaan ol qabatan akka